Abbootii Farmootiin Olawwan ijoolleen haadha keenyaa dubaroo maalamii maqaa Waaqayyoo biraataatiin akka mootanii maqaan Waaqayyoo keenyaa kaabaa gubbatti baay'eedatti uumama isaa hundumaa biratti yeroo hundumaa kan galatamu nuuf haa ta'u. Waaqayyoo itti tolee jaallatee faarfannaa qulqulloota ergamoota isaatii faarfannaa qulqulloota abbootii keenyaa haadholii keenyaa fudhatee isaanitti gammadee kaleessa isaan eebbisaa kan turarras kan jiru faarfannaa keenyaa galata keenyaa nu fudhatee hunda keenya nu eebbisuun iyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Hundumaa dhiibnee si duukaa buuneerra'oo maal arganna? Wangeela Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 29 hundumaa dhiibnee si duukaa buuneerra'oo maal arganna? Egaa seenaa kanaa yookaan gaaffii kanaa gooftaa keenyaa abbaa keenyaa Iyesuus Kiristoosin kan gaafatan barattoota yeroo jalqabaaf abbaa isaanii dhiisanii haadha isaanii dhiisanii fira isaanii dhiisanii jiruuf jireenya addunyaa kanaa hundumaa dhiisanii isa duukaa warra bu'antu gooftaa keenyaa gaaffii kana gaafatan. Waan isaan gaaffii kana gooftaa keenya gaafataniifis dargaggeessa tokkotu ture. Dargaggeessi kun badhaadhaadha, sooressaa. Jireenya baraa baraa argachuudhaaf maal gochuu naa wayyaa jedhee gooftaa gaaffii gaafate. Jennaan gooftaan seera Museetti kennamee jiru sana eegii ittiin jedhe. Seeronni kunii maal fa'ii jedhee jennaan abboommi kurranitti barreeffamee kan jiru tsillaata irratti gooftaan abboommi kurnan barreessee Museetti kan kenne sana itti hime. Kana'oo ijoollummaa kootii kaasee baradheeraa eegaan jiraa garuu raawwatee nama tolaa fi nama jireenya baraa baraa argatu akkan ta'uuf maal gochuu naa wayyaa jedhe. Qabeenyaa qabdu hundumaa gurgurii dhiisii na duukaa bu'ii ittiin jedhe gooftaan keenya. Yeroo kana dargaggeessi kun qabeenyaa baay'ee qabaa isiniin jedheera. Qabeenyaa baay'ee qabu kana hundumasaa gadhiisee namaaf firee gurguree duukaa bu'uun isaa waan yaaddesseef nyaarri isaa gudunfee foolli isaa dukkanaa'ee teellaatti deebi'e. Yeroo kana gooftaan dargaggeessa kana ilaalee sooressoonni addunyaa kana keessa jiraatanii sooressoonni addunyaa kana keessatti badhaadhaa ta'anii amantii hin qabne qabeenya addunyaa kanaa birrii duwwaa qabaatanii mootummaa kootti galuurraa gaalli akka ba'aatti fe'amee jirutti furaalli immoo keessa darbootu ishee wayyaa jedhe. Yommuu kana waa'ee dargaggeessa kanaas ilaalanii dubbii gooftaas dinqisiifatanii barattoonni maal jedhanii nuti garuu akka dargaggeessa kanaa miti dubbiin kennu galeeraa jireenyi baraa baraa argachuudhaaf hundumaa dhiibnee si duukaa buuneerraa garuu maal si biraa argannaa jedhan. Namni dhuguma hundumaa dhiisee gooftaa duukaa bu'u. Namni akka dargaggeessa gowwaa kanaa kan utuu hin ta'in abshaala ta'e ogeessa ta'e qabeenya addunyaa kanaa jiruuf jireenya addunyaa kanaa faashinii addunyaa kanaa wanta addunyaa kana keessaa argamu babbareedu hunduma isaa dhiisee namni gooftaa duukaa yoo bu'ee maal argata? Maal argata? Egaa namni gooftaa duukaa yoo bu'ee wanta inni argatu gooftaan keenya akkas jedhee kaa'e. Maal jedhee kaa'ee? Dhuguman isiniin jedha jedhe. Gooftaan keenya dubbii isaa keessatti dhuguman isiniin jedha yeroo jedhu dubbichi cimaa ta'uusaa agarsiisa. Dhuguman isiniin jedha. Namni qonnaa isaa dhiisee, nagada isaa dhiisee, barumsa isaas dhiisee, haadhaaf abbaa isaas dhiisee, wanta addunyaa kana keessatti foon ni fayyada jedhama hundumaa dhiisee namni na duukaa yoo bu'ee harka 100 keessaa 100 argataa jedhe. Harka 100 keessaa meeqa? 100 argataa. Egaa mee waa'ee 100 keessaa 100 argachuun sinitti hima. Baay'een keessan barataadha.
barataan dhibba keessaa dhibba gaafa fatanaa isaa kennamu deebisu badhaasa qabu. Abbaan hin jaallatu, haati hin jaallatu, barsiisaan hin jaallatu, barataan hin jaallatu, firris hin jaallatu. Nama dhibba keessaa dhibba deebisu jechaadha. Akkuma kana dubbiin Waaqayyoo galee fi waa'ee waaqummaadhaa waa'een jireenya sabaa qarraa sun galee fi waa'ee biyya lafaa kanaas akka dabartu akka gingishaa taate akka goyoomsituu taate baree isa baraa isa jabaa sana san sochoone isa hundumaa qabu isa hundumaa gochuu danda'u duukaa namni yoo bu'e dhibba keessaa dhibba argataa jedhe gooftaan keenya. Egaa warri dhibba keessaa dhibba argatan jiru moo jiran? Akkuma barataa muraasi barataa baay'ee keessa dareen tokko yoo baay'ate barataa 70 yookaan 80 baata. Barataa 80 yookaan 70 jiru keessaati kan dhibba keessaa dhibba deebisu meeqaadha? Yoo baay'ate tokko, yoo baay'ate lama. 90 faa 95 faa fida malee dhibba keessaa dhibba kan deebisu muraasa. Jiraadhaa garuutu jiraate cimaadhaan. Akkuma kana dubbii Waaqayyoottis namoota addunyaa kana keessatti baay'atanii uumaman keessa namoota addunyaa kana keessatti argaman baay'ee hedduu keessa dubbii Waaqayyoo fi galee karaa Waaqayyoo irra bu'uudhaan dhibba keessaa dhibba kan qadaadan harmootiin jiru, abboonni jiru, obboloowwan jiru. Mana duree kana jalatti kana baranna jechaadha. Maaliif ennaa jettan immoo har'a dargaggeessiif dargaggeettiin bara kanaa namni har'a addunyaa kana keessa jiraachaa jiru saayinsii isa goyyoomsaa ta'e duukaa fiiga malee faashinii addunyaa kanaa duukaa ordowuu fiiga malee nyaataaf dhugaatii addunyaa kanaa duukaa fiiga malee namni dubbii Waaqayyoo duukaa fiigaa jiru muraasa waan ta'eef innumti jiru immoo isheemtu jirtu garaan ishee walaallammi waan ta'eef mana duree kana jalatti warra dhibba keessaa dhibba argatan bara ilaalla. Waaqayyo nu haa barsiisu. Ammas tokkos ni dabala. Wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 10 yookaan tokko kaasnee ilaalla. Ammas gooftaan keenya waa'ee biqiltuu waa'ee sanyiidhaan qabee akkas jedhe. Namichi sanyii facaasuudhaaf bahe. Sanyiin tokko daandii irra buute. Simbirri fudhattee baate. Tokko immoo dhagaa gidduu buute. Yeroodhaaf hin biqilte. Hundeen ishee lafa jiidhaa waa hin arganneef yeroo aduun itti bahu hin godde. Tokko immoo qoraattii jala buute. Qoraattii jala gaafa buutu yeroo inni biqilu immoo qoraattiin sun hudhee akka inni ija hin naqanne taasise. Tokko garuu lafa gabbataa, lafa bulla'aa, lafa meesamaarra bu'e. Lafa madaabaraa qaburra bu'e. Ija 100 naqate. Ija 60 naqate. Ija 30 naqate jedhe. Amma iji 100 sun maaliidha? Isaan biqiltuu sanyii gaariin lafa gabbataarra buutee lafa gabbataan biqiltuu firee 100 argamse sun maaliidha lafichi? Ni 60 ni 30 maaliidha? Gabarumsi keenya irra waa'ee dhibbaati. 60 30 sin dhiibne. Egaa isaan kun eenyonnaa jettanii lafti gaariin ta'e argame biqila sarra bu'e sana ija 100 argamse sun ammas warra waaqaaf adda ba'anidha. Warra lapheen isaanii dubbii Waaqayyoo duwwaa fudhatu lafti sun laphee koof laphee keessanidha. Sanyiin sun dubbii Waaqayyooti. Kanaaf lafti gaarii taatee dubbii Waaqayyoo dhageessee raattee bu'aa gaarii buufte sun eenyu isaan jettanii ammas harmooti jiru, abbooliin jiru, obboloonni jiru isaaniidha. Egaa amma hiikaa isaattan deebi'a. Abbaan ija 100 kun abbaa Takla Hayimaanootiidha. Qulqulluu Gabra Manfas Qidduusiidha. Qulqullaa Goorgisii fa'i. Harmoota keessaa immoo Arseemaa fa'i. Warri 100 kun. Kiristoos Saamraa fa'i. Warri 100 kun. Naam Kiristoos Saamraa achi keessa hin jirtu. 60 keessa jirti isheen.
nandoo gore warri dhibbi sun eenyudha warra qeerrummaadhaan durbas ta'e dhiiras ta'e qeerrummaadhaan warra waaqayyo duukaa bu'anii hin heerumu hin fuudhu hin nagadu hin qotu jedhanii yoo nagadan yoo qotanis sana immoo namaaf kennanii iyyooliidhaaf kennanii warra waaqa duukaa bu'an sanaadha dhibba kee dhibba qabu maarree abbaan takla ሃይማኖት abbaan isaa tsaggaazii absooressa ture badhaadhaa ture qabeenya addunyaa kanaa fudhatanii waan hin deemneef ittis nama inafan waan ta'eef kanaaf qabeenyaa sana maal godha isinitti fakkaata dadhabootaa firee balbala abbaa isaa irraa dhaale boroo balbala banee yaa Waaq mana abbaan kun lafarraa naa kenne boroo balbala banee si duukaa bu'e mana kee waaqarraa boroo balbala naa bana jedhu duukaa bu'e qonna abbaa isaatii qabeenya abbaa isaatii maasii abbaa isaa dhiisee duukaa bu'e kanaadha namni qabeenya isaa maatii isaa riistii isaa fira isaa dhiisee na duukaa bu'e dhibba keessaa dhibba argata kan jedhe san hojiitti warra jijjiranidha abbaan takla ሃይማኖት kanaaf kochoon jaa kennameef akka suraafiilidha qulqullaa goorgisiinis ganaa yeroo ijoollummaa isaatii oggaa 20 utuu jiruuti oggaa 20 utuu jiruuti utuu areedan baasinidha kan inni waaqayyo hojjechuudhaaf ba'e kanaaf waaqayyo yaadannoo bara baraa kan kenneef kanaaf maqaa isaan tsillaatiin kan kaa'ame kanaaf wanti kun immoo isaan duwwaadhaan dhaabbatas miti isaan duwwaadhaan dhaabbatas miti har'as namni qalbii qabu namni yaada qabu namni isaan hin fakkaate duukaa bu'uu barbaannaan kennaan kun hin kennamaaf dhibba keessaa dhibba argachuudhaaf carraan banaadha garuu namni eenyudha amma yeroo baay'ee nuyi haadhotii keenya warra monokkosan abboolii keenya warra monokkosan qeerrummaan gaafa ilaal matsaafa qulqulluu keessan jiru namooti baay'een monoksee jechuun jecha giiziiti hiikoonsaa warra waaqaaf adda ba'an jechaadha warra biyya lafaa kanaaf du'anii biyya lafaa na biratti du'aadha jedhanii gooftaa duukaa bu'an jechaadha hiikisa wangeela Maatewos boqonnaa 19 hiikisa kana malees matsaafa qulqulluu keessatti waa'ee monoksee caafame jira akka jedhe dubbate gooftaan afaan isaatiin wangeela Maatewos boqonnaa 19 lakkoomsa 11 gubbaa irratti akkas jedhe waa'ee seera gaa'ilaa Museen barreesse irratti gaaffii gaafatanii warri Ayihudootaa Fariisoon yemmuu kana waa'ee laphee jabina keessaniif jedhee Museen kana isinii xaafee jedhee gooftaan deebise barattoonni ammas gooftaa gaaffii gaafatan yaa gooftaa nuyi fuudhuu dhiifnee si duukaa bu'uun tolchine jechaadha jedhanii gaafatan ay hundumaaf kennaan kun hin laatamne jedhe Maatewos 19:10 gubbaa irratti kennaan kun hundumaaf hin laatamne abbaan danda'e abbaan kennameef haa fudhatu jedhe abbaan danda'e abbaan fudhachuu barbaadu abbaa gooftaan kenneef kennaa kan haa fudhatu haa baadhatu jedhe kaan mootummaa waaqayyoodhaaf jedhanii xuwaashii of godhanii kaan immoo harka namaan xuwaashii ta'anii kaan immoo barumsa baratanii xuwaashii of godhanii xuwaashii jechuun utuu dhiira ta'ee utuu jiru aan dhiira miti kana booda dhaltuun nan ilaalin aan dhaltuu ta'ee qamisee uffadhe jechaadha qaamii koo an akka qaama hin qabne ta'eera jechaadha xuwaashii jechuun sangaa jechaadha nama qaama hin qabne jechaadha akkas of godheeran mootummaa waaqayyoodhaaf jedhe kanaaf warri kun monoksee jechuu kana jechuudha karaa adda biraa qulqulluun Phaawulos immoo akkas jedhe ergaasaa warra Qorontoosidhaaf erga jalqabaa boqonnaa 7 lakkoomsa 8 gubbaa irratti namni utuu fuudhuu dhiisee akka koo ta'e nan fedha jedhe qulqulluun Phaawulos dingil monoksee ture alaa gabbaa hin fuune namni hundumtuu utuu akka koo ta'e nan jaalladha yeroon akkana jedhu immoo fuudhuu heerumuun cubbuudha jechuu koo miti jedhe namni garuu fuudhuu heerumuu yoo dhiise garuu waan gaarii godha jedhee yaada የተሻለውን አደረገ መልካም ነገር አደረገ
sababiin isaas immoo gajjalaatti naqee tarreesse akkas jedhe namni utuun fuudhiin utuu hin heerumiin sammuu isaanii guutuudhaan dhibbaa dhibba waaqayyoof hojjetu garuu namni yoo fuudhe yoo heerume jireenyi isaa guutuu dhibbaa dhibba hojjechuu hin danda'u walakkaan jireenya isaatii haadha manaasaaf jedha ijoollee koof jedha maasii koo mana koof godoo koof jedha waan ta'eef jedhe kanaaf warra ammaa dhibba keessaa dhibba argatan warra jennu utuu yaada isaanii hin bittimmaa'in gara haadha manaatti yookaan gara abbaa manaatti gara ijoolleetti gara daldalaatti gara maasiitti gara jiru addunyaa tun daldaliin dhibba keessaa dhibba yaada isaanii guutuu mana waaqayyoo keessa oobdii waaqayyoo keessa hojjechuudhaaf kan kenname waan ta'eef yaada dhibbaa dhibbaan waan hojjetaniif waan gaarii hojjetan biyya lafaa irratti namaaf waan gaarii hundarra caalu waaqayyoof hojjechuu waaqayyoof arreeduu mana isaa keessa hojjechuu kan caale waan biraan hin jiru sababiin isaa du'aan keenyas fayyaan keenyas kan saadiqa yoo fayyaan isaarraa adda baane du'aa keenyaan immoo isa biran nannaqa addunyaan kunis kan argamuuf kan hin argamnes barruu isaa keessa jirti kan saadiqa isatu akka barbaade sochoosa kanaafuu namni waaqaaf hojjechuu yoo of kenne dhibbaa dhibba waan gaarii godhe የተሻለ ነው አደረገ የሮን አከነስ ነኝ ጀድሞ ጋ ኤጋ ወሪ ደንዳን ሰና ጎዳኒ አናፍስንሞ አመከኘት ወሪ ጋይለ ከሰ ጅሩስ ማልጎቹት ኑራ ኤጋማ ከንጀድሞ አዳንቀበቹን ጋሪ ኤጋ ወሪ ጃተማዳ ወሪ ዲባይ ወሪ ከሲየነራ ወሪ ጃተማ ሱኖ ፍሬን ጃተማ ሱኖ ማሊት ለፈጋር ረቡቴ ፍሬ ጃተማ ነቀት edda abbaan manaa irraa du'e edda ati manaa jalaa duute lammaffaan fudhu warra monokkosanii warra akka Kiristoos Saamraa warra akka Afoomiyaa faa kanneen kana fakkaatan jecha wangeela Luqaas boqonnaa 2:37 irratti kan argamu warra akka Haannaan talafaan weelfaa jecha soom tsalootiidhaan warra jiraatan jecha inji 30 immoo warra seera gaa'ilaa dhaabbatanii hojii amantii hojjechaa qabeenyaa qaban waaqayyoofis ergamaa hiyyeessaaf kennaa kurnoo baasaa yeroo isaanis mana waaqayyootti dabarsaa qurbaana qulqulluu fudhachaa warri biyya lafaa kana keessa jiraatan ijoollee ofii guddisaa maatii ofii guddisaa nagadaa barachaa hojii mootummaa hojjechaa warri immoo jiraatan kiristiyaana dhugaa ta'anii warra argaman warra cubbutti hin kufne harka 130 qabu guddaa jechaadha kanaaf sanyii tokko immoo lafa gabbataa irra buute ija 100 naqatte 60 naqatte 30 naqatte jechuun immoo isaan kana ibsachaadha dhibbi warra dhibbaa sun warra akka abbaa Taklaa Hayimaanoot warra akka abbaa Gibra Manfas Qidduus warra qulqullaa Goorgisii warra qulqulleetti Arseemaa fa'i dhibbi 60 immoo akka nama sanitti meedha 30 immoo warra akka Abrahaam faa Isiyaaq Yaaqoob faa warra akka arrammoo abala faa eeyon jedha laata waaqayyoon waa gargaaru egaa mee harmoota keessaati warra dhibba keessaa dhibba naqatan waa'ee abbaa Taklaa Hayimaanoot ni beekna waa'ee abbaa Gibra Manfas Qidduus ni beekna waa'ee qulqulluu Goorgisiis ni beekna waa'ee eenyu faan beekna har'a garuu mee waa'ee qulqulleetti Arseemaan sanitti isheen eenyudha eeyyatti dhalatte bara meeqa dhalatte har'a namni hundumtuu Arseemaa makiinaa irra yoo laaltan fakkisheetu jira mana keenya keessa fakkisheetu jira Tsillaatiin ishees reefuu beekame akka waan reefuu dhalattu akka waan amma reefuu waaqayyo dub godhee waaqarraa gadi buuseetti namnis reefuu tsillaatii ishee dhaabee taambirin godhamaa jira mee Arseemaan yoom dhalatte bara 306 keessa magaalaa Roomaatti dhalatte xirri gaafa ja'a bara 306 keessa magaalaa Roomaa keessatti abbaa ishee Tewoodiroosiif armee ishee Atanaasiyaa irraa dhalatte aramitechaadha 306 jechuun irra jaarraa meeqaffaadha dhaloota ammaa kun ganaa waan baay'eetti baatu ganaa waan agarreen beenne ganaa waan baay'ee agarraa ganaa waan nu hin dhageenye waa baay'ee dhageenyaaf ganaa yoon bira geenyu garuu eenyu laata inni eebbifamaan isheen eebbifamtuun as keessa turte
amma dhumaatti dhaabattee kana dhaga'uudhaaf carraa qabdu eenyu ilaa garuu waatu ari'ee inu baasaa jira jabaadha dhaabadhaa singana waan baay'ee gartu kanaaf haadhaaf abbaan ishee kun mucaa kana wareegaan argatan akkuma harmeen Saamu'eel Haannaan wareegaan godhatte kanaafu mucaan kun wareegaan sa godhatanii akkuma wareegaan godhatan kan seera amantiidhaan guddisan akka ijoollummaadhaan dubbii waaqayyootti guddachuun gaariidha amma yeroo ijoolleen kun asirra baatee faarfachaa oolteem keessi koo na gammada sammuun isaanii hallichaadha keessi isaanii duwwaadha sammuu isaanii hallichaa kana keessatti waa'ee qulqullootaa waa'ee seera mana waaqayyoo waa'ee jaalala waaqayyoo keessa buusuun gaariidha hin irraanfatan kanaaf ijoollee keessan fudhadhaa gara mana waaqayyoo kottaa kan jedhamuuf kanaaf ijoollee keessan ijoollummaadhaan qurbaana fudhachiisaachuun kanaaf ofii keessan duwwaan dhufina mana waaqayyoo abbooliin haadholiin kan jedhamuuf kanaaf ijoollummaadhaan jaalala waaqayyoo keessatti dubbii waaqayyoon guddisan gaafa guddattee nama waggaa 13 gaafa taatu seera gaa'ilaaf namni gaafatee nugusatti heerumsiisuudhaaf barbaadan maatiin ishees silaa abboolii baay'een amantii qabaa'oon jedhan birri qabaa'oodhu malee kamtu caala garuu amma isin ijoolleen dubaraadhaa yoo namni isin gaafate maal isaa gaafatu ture isin warri dhiiraawo yoo fuudhaaf barbaaddanii birrii qabdii jettuma amantii qabdii jettu amantii qabdii jedha amantiin birrii fiduu danda'a birriin garuu amantii fiduu hin danda'u beeka amantiin garuu galaa namaa ta'a lubbuudhaaf fudhatanii deemu birrii garuu fudhatanii deeman beeka kanaaf namni yeroo intala isaa heerumsiisuu barbaadu fuusuu barbaadu birrii qabaa maatiin isaanii birrii qabu garuu oromoon maawammaa keera asirratti sooressa jettee hin jaallatinii iyyoomeessi gaddisiisaa hiyyeessattee immoo hin tuffatinii sooromeessi gaabbisiisaa kanaaf amantii ilaalaas murteessaan amantii nama amantii qabu wajjin waaqayyootu jira yeroo hundumaa waan ta'eef namni waaqayyo wajjin jiru immoo hundumaa qaba waan ta'eef kanaaf amantiitti guddisanii gaafa amantiitti mucaan kun guddattu yeroo isaan seera gaa'ilaatti erguudhaaf jedhan lakkiyanoo isa caalu kanarra kan caaluun fooyyee hin barbaada malee anoo gaa'ila hin barbaadu itti maal barteetti waa'ee dhibba keessaa dhibba argachuu barteetti seenaa warra dhibba keessaa dhibba argatanii baratteetti seenaa dhibba keessaa dhibba hojjechuun akkamiin akkatti ta'e barteetti kanaaf anoo gadaamii galee tananii barumsa amantii dabaladhee baradhee tananii monokkoseen jiraadhan heerumeetti mirga isheeti gadaamii galte gadaamii sana gaafa galtu ijoolleen qeerrummaadhaan gadaamicha seenan kan ishee fakkaatan 24 jiru turan armoonni edda abbaan warraa irraa du'e immoo lammaffaa hin horumnu kan jedhan immoo 160 argachuudhaaf kan seenan immoo 48 jiru turan meeqa waliigalli isaanii 72 nama 72 ta'anii gadaamii armootaa keessa seenan imma mineetiin isaanii yookaan dura buutuun isaanii dortaan jedhamti turte yookaan agaatoonis hin jedhamti isaan keessaati monokseen taa'uun qabu guyyaa guyyaadhaaf funyoo fo'u xilfii xallafu qodduroo dha'u magaalaatti ba'anii gurguranii qallaba isaanii fi tajaajila gadaamii sanaaf oolchu turanii keessumatti kan arseemaan hojjettu lafan bu'u ture jedha maaliif ennaa jettanii kadhannaa wajjin laguu wajjin yeroo baay'ee sagadaa wajjin hojjetti waan ta'eef amantittis cimtu turte amantii duwwaasni waan faalleedhaan bareeddu turte bara sana keessa mootiin biyya roomaa bushaa ture Diyooqilxiyaanos jedhama ture mootiin Diyooqilxiyaanos bara sana keessa biyya roomaa bush waaqanni waaqessummoo waaqaa tolfamaa ture kanaaf bara sana keessa nagaan qabun jeeqama ture ilaalaa nugusa birri qaba warqee qaba garuu nagaan qabun jeeqama ture maal waan ta'eef jechaadha cubbamoonni nagaan qabanii jedhee caafamee jira
warri waaqayyoon hin beekan nagaan qabanii jarana birriin qabaachuun mootii ta'uun nagaa fiduu hin danda'u hirriba fiduu hin danda'u hirribas nagaas fiduu kan danda'u waaqa qofa namni birrii isaan siree bituu danda'a namni birrii isaan firashii bituu danda'a garuu hirriba bituu hin danda'u hin danda'are hin danda'u hirriba waaqa biraa kennama nagaan waaqa biraa kennama tasgabbiin waaqa biraa kennama amma namoota baay'ee fudhattanii yoo ilaaltan har'a addunyaa kana keessa yeroo mana isaanii ilaaltan bareedaadha yeroo jireenya isaanii ilaaltan babbareedanii bakka irra deemu garuu nagaan qabaniin garuu hirriban qabaniin garuu jeeqamaa bulu kanaaf nagaa kan namaa kennu nama waaqayyo duwwaa yoo ta'e duwwaadha nama waaqayyo taanee nagaan akka jiraannuuf waaqni waa gargaaru ka amiin kanaafuu jeeqame gaafa jeeqamu warri isa gorsan gorsitoonni isaa dhufanii maal taate maal si wayyaa jedhaniin ammatu durba bareedduu ishee barbaannee si fuusifneeti nagaa argachuu dandeessaamii jedhaniin naa barbaadaa gaadhuma ittanii jedhe jaranna durbi bareedduunis dhuftee nama hammattee nagaa fiduu hin dandeessu amma kanaaf dhugaatti fakkaatee addunyaa kanarra deemaati durba bareedduu taate dhaqaa barbaadaa fakkii ishee kaasaa naa fidaa dasa naa booda mirkaneessiin fuudhaa jedhe addunyaarra deemanii fotoo kaasanii fidan yeroo sana fiilmiin hin jiru ijumaa ilaalanii kaasanii fidu hunduma see tuffate dhumarratti seexan nama jaajiin durboonni babbareeduun gadaamii keessa jiru utubarra gadaamii keessaa dhaqanii sii kaasanii fidaniiti argachuu dandeessaa jedhan seexan akkana godha beeka kanaaf loltoonni gadaamitti bobba'anii ganaa baraqanitti marsanii maal eessaa dhuftanii jettee agaatoon itti gaafatamtuun isaanii gaafatte Noowaa Abiraamiti mootitu nu ergee fakkii isaanii naqa kaasaa kottaa nuun jennaan dhufneedhan maal gootu fakkii keenya nuyi biyya lafaa duuneerra biyyi lafaas nuuf du'eera jedhan dubbiin hubadhaa nuyi biyya lafaaf duuneerra biyyi lafaas biratti du'aadha maal sin fayyada fakkiin keenya jedhan amma du'aan gatii maalii qaba du'a haatuun jaallattu firruun jaallatan dhaqanii itti boonee waalanii galu kuno akka reeffaatti ganneerra biyya lafaa nuyi tuffanneerra biyya lafaas nuyi kanaaf biyyi lafaa nun fayyadu nus biyya lafaas ichi hin fayyadnu nun kan waaqaa taaneerra jedhanii ay dhaabadhaas hin dirqama kaafadhaa fakkii isaanii kaasanii gaafa deeman isaan keessa arseemaa argatanii fakkii arseemaa fuudhanii itti geessanii isheen kun bareeddudha kana hiriyoota koo biyya hundumaadhaa waamee diggisii daggaseen haala adda ta'e nan fuudhaa jedhee murteeffate tuunni diggisii jalqabu galgaluma san ergamaan waaqayyoo gara isaanii dhufee ijoollee isaa waaqayyo ergamaa isaanii eegaa waan ta'eef biyya nagadhii isaatii armaniyaatti baqadhaa jedhe armeniyaa kan jedhamtu kun ishaa keessatti argamti roomaanii biyya awurooppaa keessatti argamti armeniyaan immoo biyya ishaa keessatti argamti warri istirii beektan beektu kanaaf halkanuma sana 72 ta'anii ishaatti godaanan akka isaan godaanan qophii qopheessee gaafa dhaga'u loltu dukkaa buuse loltu duwwaas miti xalaa dukkaa barreesse biyya armeniyaa sana immoo kan bush yeroo sana nugus eenyudhama dirxaadis nama jedhamudha namicha dirxaadis jedhamu kanaatti dabdaabee barreesse siyaaga'u nagaan koo kabajaa intala arseemaa jedhamtu akkas akkasii naqadhee fuudhuuf jennee jennaan jalaa miliixxee baatee biyya keetti waan galteef amma ammatti qabiitii harkaan milla ishee hidhiitii wattaadara kootti naaf ergi jedhe xalaa dukkaa barreesse lakkima biyya waan jirtu jennaan utuu lageen keessa barbaadaa jiranii tulluu armaniyaa gubbaa utuu naannaa jiran qabaman 72 isaanii qabamanii raatanii fuula dirxaas dhiyaatan gaafa dhiyaatanii dirxaadisis gaafa ilaalu bareedinni isheen boojite de gowaa kee barbaade jedhanis qabeensiif ergaa wedhe ani immoo fuudhu wedhe dirxaadis immoo dagana loltuu harka qullaa deebisee gasheetu fuudhuudhaaf mana isaatti ol gashate mana isaatti edda wal gashee boodanni immoo maal jedhe itti fakkaata saaxinii isaa banee warqee kanaan dura kuufateeru dhangalaasee fuula duratti birrii kanaan dura mana keessa kuufatee jiru fuuldura isheetti gad dhangalaasa wayyaa mimmiidhagaa jiru hundumaa dhaqaa gabaarraa lalaa bitaa kottaa hojjetaa isaa erge wayyaa
takkaa namni uffatee hin beekne oyyaa adda ta'e gatiin isaa miyyaa ta'e fedhe lafa kaa'an kunan keeti fudhadhu. Kana booda haadha manaa naa taata ati immoo mootittii taataa jedhe. Abbaan koos birrii qaba ture warqee qaba ture. Namoonni akka kee nugusa ta'an baay'een isaanis warqee baay'ee birrii baay'ee qabu turan. Isaan hin jirani warqeen isaanis hin jiru. Fudhatanii immoo hin deemne. Anoo isa hundumtuu harka isaa keessa jiru hundumtuu isaan kan ta'e isaaf kaadhimaa ta'eera. Innis ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos jedhama. Ani isatti heeruma malee heeruma lammaffaan barbaadu jette. Isaaf kaadhimameera jette. An kan isaati malee kan nama kamii miti. Warqee kee kaawwadhu warqeen kee isin badda silxaanni kee isin baddaa jette. Asirratti waa hubadhaa ijoolleen dubaraadha. Yookaan warri dhiiraas amma dhuguma nama warqee ammasii qabu birrii ammasii qabu miti. Yoo manni qalabatii bitee gurratti qubattee nama kaa'e yoo manni mana kosmootikii dhaqee dibata wayii namaa biti yoo ammoo gaafa gabaa ba'aan illee dhaqee sha'ee namaa bitee birzee namaa bite guyyaa 2-3 abeet nama nagaattamii abeet sooressattamii jenne miti isheerraa baradhaa hin kolfinaan dhugaan sinitti himan ijoollee baay'een akka ittiin du'an akka ittiin kufani akka ittiin amantiirraa badani akka ittiin dalga camadamani akka ittiin ulfina isaa hidhabani waan xinnootti kennee waan guddaarraa fudhate iddoo guddaa isaan hanqise. Ijoollee dhiiraas immoo dubarri baay'een akkasittiin ajjeefte dhiira baay'ee warqeedhaan birriidhaan hin goyyoominaa. Waa'ee isa kana akka jedhee caafamee jira kitaaba qulqulluu keessatti. Raajii Soofaaniyaa boqonnaa 1:18 gubbaa irratti guyyaa raawwataa sana loltoonni jajjabooni sooressoonni jajjabooni warqee birrii baay'ee qabanii iyya guddaa iniyyuu warqeen isaanii birriin isaanii isaan oolchu jedha. Karaa adda biraa tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6 lakkoomsa 6 kaastanii amma 12 gaafa dubbistan gara biyya lafaa gaafa dhufne qullaa keenya dhufne gaafa deemnu qullaa keenya deemne nagaa jechuu baraa. Namoonni baay'een nagaa jechuu wallaalanii amantiirraa badaniiru jaalala birriif jedhanii oraantoo guddaa of waraananiiru kiyyoottis of gashaniiru du'aniirus jedha. Kanaaf namoonni baay'een jaalala birriin jaalala warqeen qabanii amantiirraa badaniiru. Sobaaree mee yaadadhaa baluufa. Kanaaf Arseemaa gaafa seenaa ishee kaafnu warqeen hin goyyoomsine birriin isheen goyyoomsine wayyaa gaariin isheen goyyoomsine caammaa gaariin isheen goyyoomsine taayitaan addunyaa kanaa isheen goyyoomsine hin goyyoomsine kaayyoo qabdi waan ta'eef kaayyoo isheerraa bitaan mirgatti hin gorre. Isinis kaayyoo qabaadhaa kaayyoon keenya mootummaa koo dhaaluudha. Mootummaa kootti dhaaluudhaaf immoo kana mo'achuu qabnu waan seera ala nutti dhufu. Kanaaf akkana goote bukkee dabartu. Yommuu kana kutaa ciisaatti dabarsee raateetu humnaan gudeedu barbaade jedhama. Humnaan gudeedu barbaade. Harka koo keessaa maaltu si olchaa? Maaltu baasuu danda'a? Isa dhagaammaa jedheetu yeroo inni humnaan gudeedu barbaadu humni Waaqayyoo ishee irra jiru. Ergamoonni Waaqayyoo namoota isaa bitaan mirgaan bulanii waan eeganiif yeroo harkaan qabu mila yeetti kufa ture jedha. Yeroo harkisee siree irratti hin geeffadha gaafa jedhu dadhabee lafa dhaatu roba isaati jedha. Gaafa qaana'uu namni biraan fuudhuun qabu jedhee caamsaa 11 ija ishee lachanuu mutaan keessaa baasisee barruu ishee irra kaa'amaniidhaa keessa buusaa. Akka namni biraan fuuneef fuula isheen balleessaa miidhagina isheen balleessaa jedheetu mutaadhaan ija ishee lamaan keessaa baasisee barruu ishee irra kaa'amaniidhaa keessa buusise. Caamsaa 11. Fakkiin tokko amma seena jirallee hin beeku. Fakkii ishee duraan rannaa agartanii harkatti baatti jirti. Ija isheetiin sa'aanni mutaadhaan fayyaatti keessaa baasa. Akka namni biraan fuuneef malki isheen balleessadhe. Garuu maneedhaa sana keessa teessee yaa Waaqayyo si haa galatu. Animti maqaa keetiif dhuga baatuu kee ta'ee maqaa keef jedhee iji koo jaamuu isaatiif si haa galatu. Maqaa keef jedhee hidhamuu kootiif si haa galatu. Maqaa koof jettanii hidhamtu. Maqaa koof jettanii fuula mootiin dhaabattu. Garuu yeroo sana maal dubbanna maal goona jettanii yaadda'ina isa foon ajjeesu hin sodaatina.
isa fooniif lubbuu ajjeese abidda qililee keessa buusu sodaadhaa malee jetteetta kan argachuu koo galanni kee haa ta'u jette. Mee waa wadha asirrattis eenyudhaan marra utuu daandii amantiirra buunee tsoomaatu jirru utuu qorrobaa jiru utuu faarfachaa jirru yeroo waan xinnoon qoromsin irra ga'u eenyu abbaan galateeffatu. Ingungumna malee galateeffataa namarraadha. Maan akkas ta'e maa kun irra ga'e maan tamaaree hojii dhabee jennee gungumna malee siyaa galatu gaarummaadhaa goota namni jedhu jiru. Hin galateeffatu. Galateeffatte raatti akkas jetti yaada koo yaa Maariyaamiin. Ilaana ilaali iddoo kanatti na ilaali. Ati waa'ee rakkinaa beekta rakkina sitti madda. Mucaa kee baadhattee barahaa Gibxii keessa rakkatteetta. Na ilaali giiftii ko. Kottu na ajjin ta'e giiftii ko. Dhukkubbi ija koo irra ga'e kana narraa dhibamsiisi kottu jetteetti boosse. Yeroo kana giiftii Maariyaamiin waaqarraa mul'atti dhufte. Akkuma gaafa qulqulluu Phexroosii caccabsanii tumanii Ayhuudoonni mana hidhaa keessatti gaafa gatan. Qulqullaa Mikaa'eliin immoo yeroo sana dhufee tu balbala mana hidhaa sanaan baniin ol seenee cina isaa rurrukutee ka'e Phexros jedhee cancala harka isaa miila isaa itti hidhame irraa harcaasee madaan isaa irraa akka barbadeesse. Ammas giiftii Maariyaamiin waaqarraa dhufte utuu mana hidhaa sun hin banamee ol lixxe ija ishee iddootti deebifte. Fannoo waaqarraadhaaf abaaboo waaqarraa fiddee laatteefi xoofoo waaqarraa fiddee laatteefi hoo kana immoo dhugi jette. Galanni guddaan waaqayyootiif haa ta'u. Gaafa ganama nafti bari'u garuu iji ishees fayyaadha. Xoofoo baattee jirti. Manni sun keessi ifa haatiif haa dhufteetti hoo. Naarree ijoollee firoota waaqayyoo yeroo nuyi maqaa waaqayyoodhaaf jennee hidhamnu darraan nurra ga'u gargaarsi akkasii jira. Waaqa bira waaqayyo harmee isaa ergee nu jajjabeessa. Ergamaa isaa ergee nu jajjabeessa. Innis dhufee nu jajjabeessa. Galanni isaaf haa ta'u. Nu jajjabeessa. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoomsa 16 kaasee mana hidhaa keetti Phexros fa'aa kan jajjabeessaa ture. Hojii ergamootaa 16 irratti akka ilaallu Siilaasiin Phaawulosin mana hidhaa keetti jajjabeessaa akka ture. Waaqayyo ijoollee isaan jajjabeessaa irras. Yommuu kana gaafa ganama gaafa ka'anii iji ishee iddoo jira. Xoofoo baattee jirti, fannoo baattee jirti. Akkuma fakkii ishee irraa argattan. Giiftii Maariyaamii kenneefsan. Amma immoo hin aare. Haaree raateetu namoota warra 72 sana keessaa itti gaafatamtuu isaanii waamee naa sossobii. Yoo isheen natti heerumuu dhaabattee fi an hunda keessan nan fixaa jedheen. Agaataan maal jettee turte jalqaba irratti iyyuu kan sinni irran darbe malee. Gaafa inni ishee waamee sossobuus jedhu namichi xuraa'aan kun akkas hin xureessine of eeggadhu. Ati al takkaa Kiristoosiif kaadhimamteetta nama biraaf kaadhimamuu hin qabdu of eeggadhu. Ati kan nama biyya waaqarraa malee biyya lafarraa miti. Kaayyoo kee hin dagatin jettee turte. Anillee kaayyoo koo nan hin dagadhu hin irraanfadhu harmee koo garuu waa'ee koo qorumsi hin ragaa jettee turte. Kanaaf 72 isaanii seenaan sun dheeraa nan gabaabsaa. Gaafa isheen diddee sossobee birriin sossobee humnaan sossobee qaama seeratti badisa geessee ija ishee keessaa akka ammaatti baasee jechaadha. Gaafa dadhabuu 72 isaanii fulbaana gaafa 29 askara 29 jechaadha. Morma isaanii qalchiise tullu Armaaniyaa gubbaa irratti dhaqee namni tokko akka hin owwaalle. Namni karaa reeffa sanaa ba'u immoo jiraate duukaa ajjeefama jedhee wal labsii baase. Maskaram 29 sayyafamte wareegaman. Lubbuudhaan hin duune foon hin du'an malee garuu foon reeffi isaanii tullucharra taa'u halkan kana guutummaa ifaa bulu. Dhukkubataan ni fayyachi gaafa ga'u. Seexanni kan qabu irraa caraanee eeyyee ba'a. Reeffa isaanii allaattiin hin nyaanne, mixiin hin nyaanne, reeffi isaanii cobee hin harcaane. Cobee hin harcaane. Idda sanaa booda mootiin Dirxaadis qalbii dabarsee maraate. Yeroo taa'us itti mul'atti ka'ee qabachuu dhaqa. Hin jirtu. Yeroo rafurri bakka keessatti dhufti. Kanaaf sammuun isaa saatee hojii irraas ari'ata dhadhabee qodaa mana keessa daakuu jalqabe. Namoonni mana isaa keessa hojjetan gaafa kan argan gaangootti irra ka'anii
gara bosonaatti geessanii adamoo gara dabaluu adamootti geessana jedhanii bosonatti geessan jedha. Gahaa bosonatti geessan jara harkaa utaalee ba'ee booyyee ta'e galanni waaqayyootiif haa ta'u. Booyyee ta'e. Jarri waan godha wallaalanii baqatanii galan. Inni isa booyyee godhe nun immoo waraaba sana gochuu danda'a jedhanii baqatanii galan. Akka eenyu jecha akka Naabukadnezar waggaa 7 mana isaa keessaa ari'atamee sangaa ta'ee marga nyaate jechaadha. Raajii Daani'el boqonnaa 4 lakkoomsa 34. Daani'el raajicha akkuma caafe Naabukadnezar mootiin biyya Baabiloon mana waaqayyoo waan diigeef ijoollee waaqayyoo baay'ee waan ajjeeseef waan dalgaa waan hojjeteef waaqayyoo inni obsaan calluma jedhee isa eegee dhumarratti mana mootummaa isaa keessaa isa ari'ee jiruuf jireenya isaa irraa isa ari'ee haadha manaa isaa irraa isa ari'ee bosonatti galee waggaa 7 sangaa ta'e marga nyaate. Kanaaf Dirxaadesis kun akkuma kana waan dalgaa waan hojjeteef waaqayyoo waan cigaadeef waaqayyo namummaa isaa jiree booyyeessa taasise. Dasanaa booddee attam ta'e namichi kun garaan haadhaa buraa burreedha jedhani. Garaan haadhaa buraa burreedha doon sinin jedhu Abeelinis hin baata Qaayininis hin baata. Esaawus hin baata Yaaqoobinis hin baata. Kanaaf namichi Dirxaades jedhamu kun obboleettii kan biraa kiristaana qaba ture. Biyya biraarra kan jirtu. Seenaa kaa dhageesse dhufte. Waaqayyoon subaa eegaltee kadhatte. Yommuu kana waaqayyo waa itti obboleessi kee kun jalli isaa baay'ateera. Kan warra qalee kana duwwaatu hin taane namicha Gorgoriyoos jedhamu obboleessa Arseemaadhaa fayyaatti qabee kiristaana waan ta'eef boolla keessa buusee jira. Dhaqii barbaadi boolla keessaa baasi. Isa boolla keessaa yoo baasiste malee namichi kun fayyuu hin danda'u. Ganaa maatiin keessan guutummaan hundumtuutti hin jira waaqayyo. Amma isheen waa'ee Gorgoriyoos hin beektu. Nama beekus hin jiru. Dukkana keessa dhossaatti boolla keessa buusaniiru. Akka warree Baabiloon Ermiyaasiin boolla keessa buusan jechaadha. Matsaafa raajii Ermiyaas 39. Ermiyaasiin boolla keessa buusanii turan nama biyya Itoophiyaa tochi baas. Amma immoo intalli obboleessi Dirxaadis kun dhattee kadhattee raattee barbaaddee yaafattee boolla keessaa baasifte. Gaafa boolla keessaa baasistu amma kan waggaa 15 namni turetti waaqayyo jaartii tokkotti mul'isee jaartii tokkotu galgalaaf ganama daabboo keessa buusaaf ture boollicha keessa waggaa 15 boolla kee taa'e Gorgoriyoos. Boolessi Arseemaadha waan kiristaana ta'eef jarana amma har'a sana namoonni baay'een odeessan isinitti fakkaatinaa kiristinnaa amantii kana. Namoonni baay'een kunoo waa'ee kiristinnaa boollatti gatamaniiti. Amantii kana eeganii kan nuun ga'an. Seera amantii kana eeganii kan nuun ga'an. Saharra warri odeessan isinitti fakkaatin. Warri taaddusan seenaa waan hin beekneef isaan. Ngoyyoominaa seenaa amantii keessatti bitaa mirgatti hin godhinaa. Amantiin kun amantii seenaa guddaa qabdudha. Ganaatti dhumna waa'ee Gorgoriyoos eenyu akka ta'e. Gorgoriyoos boolla keessaa baasan. Jarana boollatti gatamanii kan nama eegu waaqayyoodha. Amma yoona achi keessaa waatti diilallaa'ee qilleensa dhabee bishaan achi keessaa bishaan keessa bu'aniif hin du'anii. Xiyyaararraa kufaniif hin du'anii. Abidda keessa bu'aniif hin du'anii. Boolla leencatti gatamaniif hin du'anii. Yoo nama ajjeese malee. Yoo waaqayyo nama ajjeese malee. Waaqayyo nama wajjin jiraannaan boolli leencaas farashi caala namatti to'a. Inni nuyi bishaan jennus namatti qabbanaa. Abiddis hin diilallaa. Yoo waaqayyo wajjin ta'e. Garuu waaqa malee bullaan garuu mana gatti hundu. Waaqayyo nu gargaara. Hubannaa sana nuuf laatu. Kanaaf boolla sana keessa baasanii eddasii booda maal jedhaa? Qulqulloonni 72 wareegaman sun eessa jiru jedhe. Itti agarsiisan. Gaafa agarsiisanii reeffi isaanii hin cofne. Reeffi isaanii hin cofne. Bineensa allaattiin hin nyaanne. Asirratti waan isinitti mana jiranaa keenya. Ammatu kanaa ol deemtanii agartanii waa baay'ee agartu. Gadaamiin tokko jira Sameen Shawaa keessa. Gadaamii Abbaa Malka Tsaadiq jedhama. Gadaamii kana killilii gadaamii sanaa yookaan ixaana zuuriyaa gadaamii sanaa keessatti namni owwaalamee jennaan reeffi isaan harca'u. Rifeensi mataarraan buqqa'u, ilkaan ittiin buqqa'u, qeensi ittiin buqqa'u. Akkuma ittiin qocoo ligee ta'a malee. Gadaamiin kun jira.
akkasumas karaa biyya keenya biyya Itoophiyaa gara kaabaa kana deemtanii olaaltanis lafar lafeen namaa utuu hin harca'in akkuma kadhatetti ciisa jira hin harca'u. Indaa'um namni bara siyaanaa kanaa falaasaafamaatti guddata waan ta'eef gadaamii abbaa Malkiiseedeq kana akkana jedhaniin amma dhuguma asuma afasitti lafiin ol caalaa ammaa jedhanii hidhatanii maal godhanii mudhii isaa gadi kilillii gadaamii keessa ooshanii mudhii gadi immoo kilillii gadaamii ala godhanii owwaalan. Inni kilillii gadaamii sana keessa oole hin harcaane inni ala garuu harca'e. Dhugaa waaqaan sinitti himan. Amma kanatti jiraan biyya keenya keessa kun amma qaal kidaanii isaaniiti. Lafi sun qaal kidaanii qaba waan ta'eef namni tokko iddoo kanatti dhufee awwaalamee jennaan reeffi isaa hin harca'u, lafeen foon isaa hin cobu, rifeensi mataa isaatii irraan baddu waan jedhameef masqalii isaanii manoota akkaataa itti jiru amma reeffi sana irratti tuulamee akka soogiddaatti hin harca'an. Kan inni naqee harka koon bira ga'ee argee jira. Dhugaan sinitti. Anamma barreen gaddaa iddoo kanan dhufne Aksumiin deemeen ture. Ija koon naqee achitti argeera. San argee sinitti dubbachaa jira. Kanaaf amantii keessa salphaan seenaa. Kanaafu reeffi jara sanaas warri qalaman sanaas utuu hin harca'in naqee gaafa argu seeraan kabajaa funaanaati mana qulqullummaatti dhaqaa geessaa awwaalaa'edha. Dasanaa booda dirxaadhisiin barbaacha eessa irra kaa'an gaafa dhaqan booyyee ta'e arge namicha nanaa'edha. Maqaa abbaa ilmaa fura qulqulluun jedhe maqaa ilma waaqayyoo isa ta'e maqaa ilma dubaroo maaramiin jedhe sin abbooma Iyesuus Kiristoos waaqayyo akka ta'e itti amantaawoo jedhe eeyyee akka jechuu mataa raase jedha. Maqaa abbaa ilmaa fura qulqulluuni booyyummaa kanarraa deebii nama ta'e garuu qeensa miilla keetiif qeensa harka keetii irratti makottee booyyee ta'e hafu kanaan immoo deebii lallabii ittiin jedhe. Namummaatti deebi'e. Qeensa miilla isaatii qeensa booyyeeti. Kotteen isaa kottee booyyeeti. Harki isaa kun harka qeensa booyyeeti. Kana agarsiisitti lallabii Kiristoos akka waaqa ta'e jedhe. Waaqa isa booyyees uume, isa namas uume, nama booyyee gochuu isa danda'u, booyyee barbaanaa gochuu danda'u ta'uu isaa lallabi jedhe. Dirxaadis waan balleessanaaf gaabbee waaqa akka booyyee isa godhe, booyyee deebise akka nama isa godhe sana agarsiisee lallabe. Nama baay'ee kiristaana godhe deebise. Abeet yaa hojii waaqayyo nama dhibu jedhan. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Namoonni baay'een gaafa deebanii egaa nu cuubii kiristaana taana nu cuubii jedhanii ani dibata hin qabu jedheen biyya Armaaniyaa irraatii biyya Roomaa irraatii Phaaphaasii waamsise. Isaan edda cubsee booda Phaaphaasiin dhufe kanas Gorgoriyoosiif duqqonnaa, qissannaa, munkusinnaa, phiphisinnaa laateef. Gorgoriyoos kun nama guddaa nama baaman ta'e matsaafa qiddaasee Gorgoriyoosatu barreesse. Matsaafa qiddaasee Gorgoriyoos jedhamsatu barreesse. Agartanii? Namni kun nama cimaadha. Amma yeroo waa'ee matsaafa qiddaasee kana kaasanam akkasumatti waan baranitti fakkaatanii ilaa warra akkasii barreesse matsaafa qiddaaseedha. Waggaa 15 boolla keessa taa'ee bayachi booda ajaa'iba kana hojjetee waaqayyoodhaaf barreesse. Egaa warri kun isaan eenyu jennaatanii warra waaqa duukaa bu'anii harka 100 keessa 100 argatanidha. Kanaaf ta'isaas gaafa jaadhaa qulqulleetti arsiimaan tarree qulqullootaa keessatti akka ramadamtu. Warra waaqaaf adda bu'an duukaa akka ramadamtu. Tsillaatiin akka isheedhaaf qarratsamu. Manni qulqullummaa maqaa ishee yaadannoo akka ijaaramu jedhanii ta'isaas gaafa jaamurtaa'ee manni qulqullummaa ijaaramee eebbifame. Kanaaf ayyaanni ishee fulbaana 29 guyyaatti wareegamte. Xirrijaa guyyaa dhalatte. Ta'isaas jaammoo guyyaa qiddaasee beetii isheetti ijaaramee kabajamedha. Kanaaf jaranaa keenya asirratti gaa waan nuyi barru amma nuyi warri qulqulloota jennee yaadannoo isaanii goonu. Guyyaa yaadannoo isaanii kan ammoo hojii waaqa keenyaa kan lallabnu, dinqii waaqa keenyaa kan lallabnu kun akkasumaan miti isaan dubbii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos saa'inni afaaniin dubbate warra hojiidhaan hojjetan agarsiisanidha. Maa inni dubbiin gooftaa jedha asirratti gaama mana koo dhiisee, mana isaa dhiisee, fira isaa dhiisee, lammii isaa dhiisee namni duukaa bu'e 100 keessaa 100 argata jedhee gooftaan kan dubbate kan hojiitti kan jijjiirte. Biyya lafaa kan tuffatan jedhe in tuffatte ilaala arseemaan kanaaf seenaan ishee yadatame. Warra foon ajjeesun sodaatinaa isa lubbuu ajjeesu sodaadhaa jedhe gooftaan keenya Maatewos 10 gubbaa irratti. Kanaaf
atte safoon ajjeesun sodaan dhugaa baate gooftaadhaaf warri anaaf dhugaa naa ba'an abbaa koo fuulduratti ergamoota abbaa koo fuulduratti dhugaa nan ba'aaf jedhe kanaaf nama dhugaa ba'an isaan kanaaf isaan wangeela warra hojiitti jiranidha dubbii gooftaa hojiitti warra hiikanidha kanaaf lubbuun keenya isaan jaallatti akka jedhee caafamee jira faarsaa 119 lakkoomsa 129 gubbaa irratti akka jedhee caafamee jira ምስክሮች ድንቆች ናቸው ስለዚህ ነፍሴም እነሱን ወደደቻቸው ይላል ዱጋባቶኒ ኪ አጃብሲሶድ ከናፍ ልቡን ኮ ሳን በርባደ ሳን ጃለተ አመ ልቡን ኬኛ አርሴማ ማረሚ ከንጀን እኮ ዋን ጉዳ ዋን ወጀተኒፍ ዋቀ ፉልድረት ዋቀዮ ዱጋ ዋን ባኒፍ ሆጂ በሩምሰ ጉዳ ነማታ ወጀተኒ ዋን ወገርሰኒ ደብ ከናፍ ልቡን ኬኛ ጃለተ ጀቻል kanaaf roota waaqayyo nutis amma isaanii kanallee geenye akka isaanii kana dhibba gooftaa duukaa bu'uu dadhabnillee maal gochuu qabna adaraa seera waaqayyoo eeguudhaan waaqayyoon sodaachuudhaan seeranni kaa'e immoo kan abbootiin keenya eeganii nuun gaan immoo eeguudhaan qurbaanaan immoo qulqullinaan jiraachuudhaan